Ashama harka foonii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastootuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa gootan jira galata waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha akkasumas warri koomentiidhaan na jajjabeessaa jirtanii akkasumas warri dukkanarraa kaasaa jirtanillee galatoomaa dhugaa waaqayyoo galatooma jechuudha malee wanni jedhamu hin jiru eebbifama hundi keessaanuyyuu waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuu jaaladha viidiyoo wasamuun hojjedhe keessatti namoonni baay'een kan gara keessatti illee gaafii hedduu gaafii ajaa'iba ta'e na gaafatantu jira deebisee dammoo koomentii jalatti illee jechuudha wantoota koomentii baay'ee barraa jechuudha. Ani garuu hin dubbanne maaliif namoonni baay'een akkuma kee akka dhallu barbaadde ilma madaamirraa akkas wantoota akkasii haasa'aa turtan jechuudha. Maaliif gisee tokko Oromoon keenya yoo mammaaku odoon hubatiin ijaan gubatinii jedha. Odoon hubatiin ijaan hin gubatinii jedha Oromoon keenya yeroo mammaaku maaliif akkas jedha maaliif ለምሳሌ maanguddoon keenya waa malee hin dubbatan jechuudha waa wayii yeroo dubbachuu barbaadan xiqsiitti godhanii dubbatu waa malee hin dubbatan jechuudha obboleettii koo obboleessa koos taatu abbaan barreessite garuu viidiyoon kun si bira ga'uu hin hafu dhugaa osoo maalummaa isaa hin hubatiin jecha namarra hin godhin maaliif koo jettee hubadhu dura dursii waan viidiyoo suufi lafiitii keetitti ba'eeyyuu macarrashaa isaa hubadhu dursitee too dhaxxee hin waraanin nama sana dursitee too dhaxxee nama saniin jechaan hin tuqin ani akkas naan jettee jirta saati sanitti aaree waa wayii gochuu hin danda'a jedhe viidiyoo kanaayyuu ba'ee hin hojjedhu idaa namni akkana naan jedha idaa gochi kiyya kun badaadhaa mate an dirqama fajjeessuu qaba dirqama lubbuu elektiriikii qabuun qaba balaa nama tokkootitti lubbuu nama tokkoo darba jechuudha garuu immoo akka sagalee waaqayyootitti illee nama tokko lubbuu nama tokko bituudhaaf yaadi jedha maaliif haga koomentii sanaaf barreessitu haga waan akkasii naan jettu san obboleettii hoo egaa tasaasoftee itti galte rakkoo hin qabu waaqayyo si haa gargaaru nus immoo akka kana nurra hin geenye waaqayyo nu haa gargaaru jettee naafis kadhattee ofii keettiifillee waaqayyo kadhattamoo akkuma keessa naa goonuu barbaadde moo kanaaf baatee viidiyoo nu hojjettamoo jechi kun ani garuu natti hin barenne maaliif ana argite ani filafiitii kee ba'een dubbadhe malee namoonni baay'een namoonni rakkinni akkana hirra ga'e namoonni wanti akkana dhibeen akkana hirra ga'e keessa isaanitti baatanii jiran filafiitii keessan ba'anii akka anaa kanattuyyuu ba'anii dubbachuudhaaf kan sodaatan ani gaarummaadhaaf isaa godhu badoomaaf isaa godhu anatu beeka malee eenyullee beekuu hin danda'u garuu immoo nama san irratti hidhattee yoo murteessite nama san miitee jirtaati obboleettiis ta'e firas ta'e baadas ta'e nama san miitee jirta maalidhaan miite jecha dubbatte saniin garaan maal baate jedhu malee afaan maal baase hin jedhan namni garaa waan baatu namni hin beeku garuu wanni milaasii keenyarraa arraba keenya kanarraa ba'u nama tokkoffaa lubbuu isaa dabarsa lammata waan hin taraan irraan ga'a wantoota hin taane irraan yookiin lubbuu isaa dabarsa yookiin lubbuu namaa dabarsa inni jidduu kanatti waa lama dhabaa ta'a jechuudha maaliidhaan kan ka'e jecha nama takkitti dhaga'ee akkanan godhinaa nama tokko namni tokko yoo dhufee rakkina gama keessan dhufee too rakkina wayii si gaafate
dirqama namni bari maallaquma akkatti takka lama sadii afur jettee lakkooftee kennuu qofaa miti. Obboleettii koo obboleessa koo rakkattee dhufte waaqayyo si haa gargaaru. Ani danda'ee si gargaaru waaqayyo si haa gargaaru. Rakkina keessa jirtu kana keessa waaqayyo si haa baasu. Jedhaatu nama saniif waaqayyo kadhadhaa malee ballechaa inni ballechisan irratti deemtanii itti murteessina. Dhugaa waaqa garuu ani akka koomentii saniitti nama viidiyoo filafiitti nama wayii hojjetu miti. Abbaan barbaade irraa haa dhalu, ilma madaamiti irraa dhalee abbaa barbaade irraa wanni nama galchu hin jiru. Abbaan fedha isaati. Yooti isaa irratti abbaa wanna barbaade gochuu mirga qaba. Garuu jecha hin badina. Namni jecha badu irra garaa baduu wayya. Jecha hin badina. Gaafa jecha banne miidhaa namarraa hin geenye jechuudha. Gaafa miidhaa namarraa hin geenye ekelee summii akkana taate yoo jedha gana qoccahamurra gana duubatti deebinee jenneetu nama saniif azanurra yoo namatti hafi wayyaa siniin jechuu jaaladha. Obboleettii koo obboleessa koo koomentii hin taane namaan barreessina. Nama san yoo dandeessan jajjabeessa, yoo dadhabdan dhaggeeffattan isin jibbisiisee miti homaa jalatti hin barreessina. Dhiisaa biraa deema viidiyoo nama sanii. Abbaan waan hojjeteef isatu beeka. Abbaan waan godheef isatu beeka. Waan namni tokko godhe san waan godheef macarrash yoo guyyaa sanis guyyaa lama guyyaa sadii illee viidiyoo san dhaggeeffachuu isinitti ulfaate. Haga viidiyoo macarrasha guyyaa inni dirqama gaafa tokko yookiin dhugaa wayii baasuun isaa hin hafuute obsaa eegaa. Viidiyoo isa tagataattaa malee koomentii barreessina. Gaafa macarrasha gaafa dubbiin kun maalidha inni arragaaggatanii irra geechan. Arrabsitanis waan barbaadanis gootan mirga keessan. Garuu immoo dursitanii nama hin arrabsina. Arrabni nama arrabsitan namatti miidhama. Jecha namaan jettan nama miidha sila ta'eefiyyuu dursitanii jecha baduun duratti wanna gochuu qabdassan, wanna yaaddassan, waan dubbachuu barbaadassan morma kana namatti uumuun bitaas mirgas akka ittiin laalluuf. Dura koomentii barreessuun dura karanallee fuullafiitii keessa laalatu saniin booda koomentii san nama sanii barreessa siniin jechuu jaaladha. Haasa'an haasa'e kanniiwwan keessatti jecha dogongoraa yoon qabaadhe mastuu waan kana dogongortee jirta sirreessinaan jira. Garuu jechoonni koo dhugaa yoo ta'e siniif barumsa siniif ta'a fudhadhaa as keessa. Garuu nama arrabsinaa jechoota hin taane namaan hin jedhina. Nama kamiimaa hin taane naman ifatina. Namni kamiyyuu nama. Hundi keenyayyuu anis isinis dogongorree jira. Har'a dogongoruu yoo baanne kaleessa daa'ummaa keenyatti dogongorree jira. Daa'ummaa keenyatti yoo dogongoruu baanne har'a ni dogongorra. Har'a yoo dogongoruu baanne gizee dulluma keenyaa hin dogongorra. Maaliif nama ta'ee namni lafa kanarra jiru namni hin dogongorre hin jiru. Yoo waaqayyo tokkicha kan nu uume kan samii fi lafa uume kan alatti namni kamiyyuu nama ta'e namni hin dogongorre hin jiru. Sababa saniifuu jecha namaan jettan gocha namaa waan namaan gootan wayii waan namaa gootanis irra deebisanii hin dubbatina. Waan namaan jettanis laalladha siniin jechuu jaaladha. Kun gorsa obboleettii keessaniiti. Viidiyoo kiyya kana keessatti dogongora yoon qabaadhe dhiifa manaaf godha. Maaliif ani jechi koomentii san jalatti barraa'e baay'ee natti dhagahame sanan viidiyoo kana hojjedhe malee waan biraatiif fi miti siniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Nagaa naaf ta'a siniin jedha.